fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube qophii keenya ammaaf qabanne keessatti kan dhaga'uuf jirtan waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraa keessatti yeroo ammaan tana waraana murna bilisiginnaa waliin waraanii kokkee wal qabuun tarkaanfii ilaaleessaa fudhachaa jiraachuu himuudhaan haleellaa guyyaa har'aan tana waraana bilisiginnaa dhibba jaarratti raawwateen 200 ol barbadeessuun kanneen hafan ammoo madoon adabuudhaan bakkoota baay'ee qabachuu fi humnoonni Tigraay magaalota Amaaraa keessatti ajjechaa gudeeddii fi saamicha raawwatan jedha Amnesty International gabaasa baaseen. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa kaasuun isaa hojii sirrii fi qaama furmaataa golama siyaasaa biyyattii ta'uu kan ibse mootummaan Ameerikaa garuu ammoo tarkaanfii kanatti aansuudhaan namoonni wayitii labsiin ture hidhaman hatattamaan kamuu qaban jechuun akeekkachiisuudhaa fi kanneen biroo jajjabootaan qophii keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhageessan ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube qophii keenya ammaaf qabanne kaan isinitti mu'ana muhaa Oromooti ammaduma sagantaattiin wajjin turaan afeerraa keenyaa gamanumaan viidiyoo keenya laayik sheer gochuus hin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraatti tarkaanfii waraana murna bilisiginnaa irratti fudhachaa jiraachuu himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraatti yeroo ammaan tana waraana murna bilisiginnaa waliin waraanii kokkee wal qabuudhaan tarkaanfii ilaaleessaa ammoo humna mootummaa gubbatti fudhachaa jiraachuus himee jira. Woboon haaluma kanaan ammoo Oromiyaa bakka baay'eetti waraana mootummaa bilisiginnaa hedduu ajjeesuudhaan hedduu ammoo madeessaa jiraachuu kan beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoodha zoonii giddu galeessaa lixa shaggar Butaammaa ammoo Muzammir ammoo aanaa Gindabirat magaalaa Kaachisaa seenuudhaan lolistootaa fi ergamtoota mootummaa Abiyyi Ahmad irratti tarkaanfii ilaaleessaa fudhachuus himee jira. Lolli kun magaalaa aanaa kan taate Kaachisaa bakka addaa magaalaa Kamiseetti ammoo kan gaggeeffame yoo ta'u yaalii waraanni bilisiginnaa jajjabee waraana bilisummaa Oromoo woboo marsuudhaaf ammoo taasise. Woboon cabsuudhaan waraana bilisiginnaa marsee hedduu isaanii du'aa fi ammoo madoodhaan adabee akka jirus beeksisee jira. Lola jabaa kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo woboon humna raayyaa ittisaa biyyattii irraa 15 ammoo yoo du'an adabu 13 ammoo madaa'uun isaanii ragaan mana yaala magaalaa Kaachisaarraa argame ammoo mirkaneessee jira. Ittuma fufuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo woboon Butaammaa ammoo Muzammir tarkaanfii fudhateen ammoo aanaa Gandabirat ganda gurra jarjaraa bakka addaa Tulluu Lammii jedhamtutti ammoo waraana bilisiginnaa 49 du'aayyoo adabu 55 ol ammoo kanneen ta'an madeessuus himee jira waraanni bilisummaa Oromoodha. Kana malees ammoo waraanni bilisummaa Oromoo woboon zoonii giddu galeessaa Risaan Laga Mogor Abuun Gindabirat ammoo ganda Gaagoo Biitee jedhamtutti ammoo haleellaa waraana bilisiginnaa 300 gubbatti raawwateen 100 ol ammoo yoo barbadeessu kanneen hafan madoon adabuudhaas himee jira. Gama kaaniin ammoo hidhannoo gurguddoos irraa hiikkachuu beeksisee jira. Kana malees ammoo bifuma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa godina Gujii lixaa aanaa Abbaayyaa gandoota garaagaraa keessatti ammoo tarkaanfii ilaaleessaa humnoota diinaa gubbatti fudhateen waajjiraalee bilisiginnaa hedduu ammoo yoo barbadeessu waraanni bilisummaa Oromoodha. Waraana mootummaarraa ammoo battalumatti 9 ajjeesuudhaan kanneen hafan ammoo madoon adabee akka jiruu fi gama kaaniin meeshaarraa kilaashii AK-8 boojuudhaan galii qabsoo bilisummaa Oromootiif ammoo oolchee jiraachuus himee jira. Woboon kibbaa waraanni bilisummaa Oromoo woboon ittuma fufuudhaan gandoota hedduu to'annoo ofii jala oolchuudhaan uummata waliin ammoo marii haala yeroo gaggeessee jiraachuus ajajaa waraanaa bilisummaa Oromoo naannichaatis ibsanii jiru. Oduma wal fakkaatuun ammoo Cibraan Gumabaas milishoota 7 booji'anii turan hidhannoo irraa hiikuudhaan gorsanii gadhiisuu ammoo ajajaa woboo naannichaatis beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon tarkaanfii humna mootummaa gubbatti fudhachaa jiru. Kibba Oromiyaa lixaa fi gama kaaniin giddu galeessa Oromiyaatti jabeessuudhaan bakkoota hedduus ammoo to'atee akka jiru kan beeksise. Humnoota mootummaa hedduus barbadeessuudhaan injifannoo gonfachaa jiraachuus ajajoonni waraana bilisummaa Oromoodhaa himanii jiru. Woboon ammoo torbee kana bakkoota garaagaraatti magaalota hedduu qabachaa kan jiru yommuu ta'u ammoo guutumattuu walakkaan Oromiyaa gandoonni baadiyyaatis harka waraana bilisummaa Oromoo bogaltii akka jirtu qondaaltonni mootummaa olaanotaan ammoo ragaa ba'aa kan jiran yommuu ta'u ajajoonni waraana bilisummaa Oromoodha. Amma mootummaan gabroonfataan Abiyyi Ahmad qofuu fi gama kaaniin ammoo uummanni Oromootii fi Oromiyaan bilisa baanitti tarkaanfii ilaaleessaan kana fakkaatu kan walirraa
ammoo cinna hin qabnes itti fufan jechuudhaan dhaadatanii jiru. Ajajoonni waraana biyyattii olaanoo ta'anis ammoo waraana ABO shanee shiftaa kana balleessuuf jira jechuudhaan dhaadachaa kan jiran yommuu ta'u ammoo guyyuma guyyaadhaan waraanni bilisummaa Oromoodha humna mootummaa barbadeessuudhaan lafoota gurguddoo yoo qabatus mul'achaa jira. Woboon kan duriin caalaa ammoo jabaachuudhaan humna diinaa hedduu barbadeessuudhaan diina ammoo akka malee naasisuudhaan saba isaatti abdii guddaa horaa kan jiru. Bakkoota qabatee harkaa qabutti ammoo iddoo baay'eetti uummataa wajjinis ammoo marii gaggeessuu keessattuu lixaa fi kibbaa akkasumatti illee jiddu galeessa Oromiyaattis mul'achaa dhufee jira. Humnootiin Tigraay magaalota Amaaraa keessatti ajjeechaa gudeeddii fi saamicha raawwatan jedha Amnesty International. Dhaabbanni mirga namummaadhaaf falmu Amnesty International hidhattoonni Tigraay naannoo Amaaraa keessatti ammoo jedhanii namoota nagaa ajjeesuu, dubartoota gareedhaan dirqisiisanii gudeeduudhaa fi qabeenya dhuunfaa mootummaa saamuudhaan dambii seerotaa bu'uura idil-addunyaa gareen kamiyyuu ammoo kabajuu qabu tuffii qabaniif agarsiisan jechuudhaan Amnesty International himee jira. Gabaasaalee yakka humnootiin Tigraay ammoo magaalota naannoo Amaaraa to'atanii turan keessatti raawwatan baatii adoolessaa bara 2021 irraa eegalee dabalaa jira. Akka Amnesty International jedhutti ammoo yakkoonni kunniin ajjeechaa jumlaa, gareen gudeeduu, hokkoraa fi gama kaaniin saamicha cimaatu raawwatamee jira jedha. Dubartoota ammoo dirqiin gudeedaman keessatti ijoolleen hanga ganna 14 keessatti akka argamanis himee jira Amnesty International. Yakkoonni humnootiin Tigraay raawwatan kunneen yakka waraanaa fi gama kaaniin yakka namummaa irratti raawwatamu ta'u ammoo ragaan agarsiisu jira jedha Daayirektarri Amnesty International kan gaanfa Afrikaa Sarah Jackson. Gareen TPLF ammoo gabaasa Amnesty International kana ilaalchisee haga ammaatti waan jeessiin qabu. Mootummaan naannoo Amaaraa ammoo gocha kana caalutu hojjetamee jira jechuudhaan himachaa kan jiru yommuu ta'u, humnootiin TPLF ammoo gocha kana kanaan dura mormaa kan turan kan ammaan tana kana gubbatti ammoo haga ammaan tanaattis waanjaan tokkollee hin qabani. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa kaasuun isaa hojii sirrii fi qaama furmaataa goolama siyaasaa biyyattii ta'uu kan ibse mootummaan Ameerikaa. Garuu tarkaanfii kanatti aansuudhaan namoonni wayitii labsiin ture hidhaman hatattamaan hiikamuu qaban jedhee jira. Waraana biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiruu fi goolama siyaasaa uumamaa jiru karaa nagaatiin ammoo furmaata kaa'uudhaaf tarkaanfiin mootummaan fudhate kan xurree saaquudha jedhee jira. Tarkaanfii mootummaa kanatti ammoo gammadus ibsee jira ministeerri dhimma alaa biyya Ameerikaadha. Labsii yeroo muddamaa kana keessa ammoo namoonni hidhaman kanneen osoo ammoo himannaan irratti hin banamin mana hidhaa jiran hatattamaan hiikuun ammoo tarkaanfii itti aanu ta'uu qabas jedha ibsi kuni. Hidhaan bifa kanaan ammoo yoo dhaabbate mariin biyyoolessaa hunda hirmaachisee fi bu'a qabeessa ta'e ammoo dhugaatti jiraachuu danda'as jedhee jira ibsichi. Mootummaan US Itoophiyaa keessatti waraanni hatattamaan akka dhaabbatu, gargaarsi namummaa danqaa malee ammoo akka qaqqabu, akkasumas dhiittaa mirga namummaa akka qoratamu gochuudhaaf qaamolee dhimmi ilaalu hunda waliin ammoo Ameerikaan dubbachuus itti fufti jedhee jira ibsi kuni. Komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaas ammoo paarlaamaan Itoophiyaadha labsii yeroo muddamaa kana ammoo kan otoo yeroon isaa hin xumuramin kaasuun isaatis sirrii ta'uu ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaatis labsiin kun ammoo mirga namummaa irratti miidhaa guddaa qabaachuu hubatee kaasuun isaa ammoo waan jajjabeeffamuudha jedhee jira ibsi Komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa baase. Komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaadha namoonni yeroo labsiin ture hidhaman hanga yoona ammoo manneen hidhaa biyyattii garaagaraa keessa jiran hatattamaan akka gadhiifamanillee gaafatee jira. Mootummaan labsii kana kan kaaseef ammoo haalli nageenyaa fooyya'uudhaa fi dhiibbaan inni diinagdee biyyattii irratti fide hamaa waan ta'eef jechaas akka kaase himee jira. Rakkoolee yeroo ammaan tanaa biyyattii keessa jiran adeemsa nageenya eegsisuu fi gama kaaniin seera kabachiisuu dileetiin sirreessuun ammoo ni danda'ama amantaa jedhuun labsii kana akka kaases mootummaan himee jira. Waraanni mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo obbo gidduutti deemaa kan jiru akkasuma ammoo TPLF fi mootummaa gidduuttis
gaggeeffamaa kan ture. Haga tokko ammoo tasgabbaa'ullee daangaa naannolee Affaarii fi Tigraayitti lolli adeemaa jiru ammallee sin dhaabbanne itti fufee jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Oromoo YouTube qophiin keenya ammaaf qabannes asumarratti raawwata. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Oromoo YouTube kan Oromooti. Namoonni YouTube keenya Muhaa Oromooti faarawaa taatan Muhaa Oromoo YouTube subscribe gochuun maatii nuuf taasisaniin jecha qophii keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan haga ammaattis wajjin kan ture ana Muhaa Oromooti. Qophii keenya dilee yookaan ammoo odeessa keenya itti aanuun amma walitti deebinutti gamanumaan nageetti nu turaa isiniin jenna.